jalqabatti Waaqayyo addunyaa uume. Inni Waaqaaf lafa isa keessa jiru hundumaas uume. Yeroo waan Waaqayyo uume hundumaa ilaallu nama ajaa'iba. Wanti Waaqayyo uume hundinuu gaariidha. Hundinuu guddina isaa, gaarummaa fi humna isaa hima. Waaqayyo biqiloota hundumaa uume, bineensota hundumaas. Kana booddee nama jalqabaa biyyoo lafarraa tolchee funyaan isaa keessatti hafuura baafatee jireenya kenneef. Namichi inni duraa Addaam jedhame. Kana booddee Waaqayyo akka Addaamiif gargaartuu fi re'aa taatu dubartii uume. Isheen Hewaan jedhamte. Waaqayyo namichaa fi dubartii amala ofii isaatii hanga tokko wajjin uume. Kun immoo akka isaan tokkummaa isa wajjin qabanitti gammadan taasisa. Iddoo dhaaba wayinii miidhagaa jannata jedhamu keessa isa wajjin jiraatan. Dhiphinnii fi du'i achi hin turre. Waaqayyo Addaamiin ija mukeetii hundumaarraa ni nyaatta, garuu isa tokkorraa hin nyaattu jedhe. Yoo isa nyaatte tokko du'an ni duuta jedhe. Garuu gaaf tokko seexanni hangafni hafuura hamootaa Hewaan ni qore. Isheenis ija mukichaa ni nyaatte. Abbaan manaa ishees ni nyaate. Yeroo sanatti tokkummaan isaan Waaqayyo wajjin qaban ni cite. Waaqayyo qulqulluu cubbamuun isa bira jiraachuu hin danda'an. Kanaaf Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin iddoo dhaaba sanaa ni baase. Waan dhaabamuu didaniif salphinaan kanaan ni dhiphatan. Kanaafuu Addaamii fi Hewaan sanyiin isaanii dhukkubaan fi du'aan gidirfaman. Garuu Waaqayyo dhala namaa jaallachuuf moo'e. Dafees karaa isaan ittiin deebi'anii isa wajjin jiraatan qopheesse. Waaqayyo kitaaba qulqulluu keessatti karoora isaa dhala namaaf qabu mul'ise. Cubbuu, qaanii fi adaba isaanii malurraa isaan fure. Isaan wajjin deebi'anii akka isaan jiraataniif. Waaqayyo Abrahaamitti karoora kana hanga tokko mul'iseera. Abrahaamis Waaqayyoon ni amane. Ni kabajees. Waaqayyo akka isa saba hundumaa karaa isaa eebbisuus isa abdachiise. Ilaa akka cirracha galaanaa baay'atan akka isaaniif kennu abdachiise. Akka urjoota samii kan baay'atan. Abrahaam Waaqayyoon ni amane. Waan inni isa amaneefis Waaqayyo nama qajeelaa isaan jedhe. Namoonni immoo fira Waaqayyoo ittiin jiran. Gaaf tokko Waaqayyo akka Abrahaam isa amanuuf, ajaja isaa abboomamuuf ilaaluuf isa qore. Akka Abrahaam ilma isaa aarsaa godhuuf gaafate. Abrahaamis akka Waaqayyo karaa tokkicha ilma isaa kana Waaqayyo dhala baay'ee isaaf kennu abdachiise beeka. Garuu inni Waaqayyoon ni amanate. Kanaafuu inni ilma isaa Waaqayyoof aarsaa gochuuf qophaa'e. Garuu Waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhe. Icha hin miidhin. Anoo akka ati naaf sodaattu naaf abboomte beekoo. Kana booddee Abrahaam achumatti hoolaa tokko arge. Gaafa isaa huuxxiin qabate. Kanaaf Abrahaam hoolicha isa Waaqayyo kennaa fuudhee Waaqayyo qooda ilma isaatii aarsaa godhee dhiyeesse. Yeroo Waaqayyo qooda ilma Abrahaam hoolaa aarsaa kenne jaalala guddaa lamaaf qabu mul'ise. Waggootii dheeraa dura Waaqayyo raajotatti
akka nama cubbuu hin qabne qooda dhala Addaam akka aarsaa guddaatti cubbuu isaaniif salphina isaanii balleessuu faaduuf akka ergu mul'isee ture. Aarsaan isaa kun immoo warra isatti amaniif isa wajjin akka bara baraan jiraataniif daandii bana. Raajonni nama kana Masii jedhan. Waaqayyo saba akka fayyisuuf mootii isaanii akka ta'uuf maqaa Waaqayyootiin bara baraan isaan gaggeessuuf Masii erga jedhan. Utuu inni hin dhufin dura waggoota 100 dura raajonni waan Masiin hojjetuu fi waan isa irra ga'uuf jiru dubbatanii turan. Raajiin Daawit jedhamu tokko akka Waaqayyo Masichaan ati ilma kooti jedhu dubbatee ture. Inni ilma Waaqayyo jedhu walitti dhufeenya Masichaa Waaqayyo wajjin qabuu fi gahee inni akka fayyisaa mootiitti qabu mul'isa. Raajiin Isaayaas jedhamu akkas jedhe, kunoo durbin ulfoofti, ilmas ni deessi. Mucaan kun sagalee Waaqayyo isa bara baraa isa Waaqayyo akka namaatti ta'ee dhalatee Waaqayyo biyya lafaatti mul'isuuf gadamee Samaariyaam keessa kaa'edha. Raajonni akka Masiin Beetlehem itti dhalatu raajanii turan. Isaan akka inni mootii isaanii Yerusaalem seenu dubbatanii turan. Meetii soddomaan Yihuudaa barataa isaatiin gadamuu isaas raajonni dubbataniiru. Raajonni Masicha ofii isaa aarsaa akka godhu garuu Waaqayyo guyyaa sadaffaatti du'aa isa akka kaasu dubbatanii turan. Raajonni Masicha ilma namaa jedhanii waamu. Akka inni duumessa irraa gara argamu Waaqayyootti ol butamus dubbatanii akka Waaqayyo bara baraan uumama hundumaa irratti aboo isaaf kennu dubbatanii turan. Waggootii 2000 dura namichi Yesuus jedhamu lafa kanarra deddeebi'aa ture. Namoonni yeroo inni hojii inni hojjete hundumaa argan kun Masichaa jedhanii wal isaanii gaggaafatan. Jireenyi Yesuus isa raajonni waa'ee isaa raajanii turan hunda guutuun argame. Innis karoora isaa Waaqayyo dhala namaa hundumaaf karaa Yesuus haa raawwatamuuf karoorsi hundumaa raawwate. Akkuma duuti karaa Addaam dhufe jireenyi immoo karaa Kiristoos dhufeera. Akkuma jedhe Macaan Qulqulluu, namni Yesuusitti amanu jireenyi isa jalqabaa Waaqayyo karoorse jechuun bakka argama Waaqayyoo isa ta'e mootummaa Waaqayyootti qooda qabaachuu kan danda'u Macaan Qulqulluun nuuf. Guyyaan fayyinaa har'a. Kanaaf Yesuusin gooftaa fi fayyisaa lubbuu kee akka ta'uuf laphee keetti isa affeeru yoo feete kadhata armaan gadii garaa keerraa yoo kadhatte jireenya haaraa har'a eegalta. Yaa Waaqayyo Abbaa, fayyisaa biyya lafaa isa ta'e ilma kee Yesuusitti nan amana. Fannoo irratti waa'ee koof akka inni du'e nan amana. Inni cubbuu koo hundumaa anaaf baatee gara Si'oolitti gadi bu'e. Du'aaf Si'oolis mo'ate. Yesuus warra du'an keessaa akka kaafamee fi mirga kee akka taa'e nan amana. Yaa Yesuus sin barbaada. Cubbuu koo anaaf dhiisi. Na fayyisi. Na keessa jiraadhu. Gara jireenya koo kootu. Lammaffaa dhalachuun barbaada. Amma akka Yesuus si keessa jiraatu yoo amante cubbuu kee fi si dhiifameera. Mootummaa Waaqayyoottis akka galtu taasifamteetta. Waldaa kiristaanaa sagalee Waaqayyoo barsiiftu barbaadii gara ishee deemi. Kiristoositti guddachuun barumsa sagalee Waaqayyoo alatti jireenya kee keessatti jijjiiramni tokkollee hin uumamu. Yohaannis 8:31 hanga 32 akkas jedha. Isin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan dhuguma bartoota kooti. Dhugaas ni dubbattu, dhugichis birmaduu isin baasa jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegus.
Gooftummaan hundinuu Waaqaaf lafarratti anaaf kennameera. Dhaqaa maqaa Abbaaf Ilmaatti kana Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira. Ameen.